Yoya mas yoya ilmana ya bakajir tamaratu nagenya Kenya kawaka koro mada ko na ramad de sanada kabu ora sari barhef akabru bultan nagano bultan sanijan ora sari le kabno bultan nagano bultan ilmana ya yoya ra de bilan bagana ga wuri de chan wa garas ga nato satin arjumma satin nato isatin wuri de chasef gardi sabayatu magari sawfatu alhamdulillah rabbil alamin salamullahi alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh shabar kafune noru qaribu ana dufu welcome shabo bidiya hunda kaysanu gaadi hada sharija nagara shabo bidiyati saganta tijata ratti ya amma jila gadasi ko fi madoda litar city da chaguta rangano hala owa karaga kabajama jira bagaga nunge isaninge nunda nuge isanijan gabari nanga basa qabnu sanati tiyafana akalwati lega ubale kenya madable saudi arabia tille inna lillahi wa inna ilayhi rajiun summa inna lillahi wa inna ilayhi rajiun sadi master bank ala khaysati duan adabu isanin all yutuna soda hamtu ajra gabasa ngara sudiranu fajirtu akalwati lega rakaba gwaleinile garakabati hawa malle wali garifanan TPLF في PP دا أكوتي فجرة قرين سدين وياني دا أما قرين سدين نانو تقرأي تن شعبية في فانو دي قرتو أكلمت اللي تن بريتوريا دي قرتو فيه تموتما فدالا دي قرتو جدو أكوالي قارفتني تجران Presidenti Somalia da Hassan Sheikh Mahmoud imalan liwatanaga maridaf Cairo turan amma mo kaudun institute gara Ankara de manijiran Hassan Sheikh Mahmoud wali galten tobiyati fi Somalia da tan jarsumma turki datin walubanna ragaasani wan beite hankate fakati saniraile wanto ko sawali sani gaba flo gamna yoyoro qaban niga tabrashi dabaranne sani ibsina abu festal amma moga Iskandar Nagalle imalan biyara baari jirani jarsumma motumman Amerika da qophesiten PP da fi gare beite fano ragare Iskandar Nagalle hogalamtu marin beite arar qaboda marin arara isan jiddutti ni deemti yechunga gabasa da cirano dufte nuf merkanesiti yoyoro qaban naga tabrasi sani fi radaballa no litrala firate nyalmana ya e waka qomate nyanu ballesi wandu banu no midaksi marite nyele no ebisi tumra kenyele wagni tolchina يا رب خاتمات جنوا بريتشو أكلمت اللي قمنا نواجدو قمنا بيتي دوغا في أركو بيكو لأكيكو وانتو لأكيكت اللي كاولي غالي على غالي اللي واقنوا تاسيسو إيغا قمنا يتشنكم بكادو فلاسما ورمورا فلاسما عجائباتي يتشوكي قمنا يتشون أبشالة يتشونا قمنا يتشون أكلمت اللي بيتي نما carraa xiqqishu arkamte keessatti hulluuqee seenee carraa guddoo saniif illee daandii tolfatu jechuudha. Yeroo ammaa tana keessatti mootummaan Itoophiyaadha signaala bilish dirqibiidha ajaa'ibaadhaan agarsiisaa jira. Kan takkaan beetee roorroo fi beelaa fi saamichaa fi gidiraa fi gidiraanis kophaa deemu jirti. Gadaan illee sanfaanatti deemaa jira jechuudha. Yoo cinaa deemaa jira akkatti. Akkana wallaalaatti beetee WhatsApp waliin jechaa deemanii jechuudha. Gabrummaa fi gidiraa fi doorsisaa fi gadaanis so gadaa sadiin arkee afrafaadha mukuni dogoru baadhe gadaan Booranaa loon biraa dhubeeti beelawee rakkoo hamtuu keessa jira akkasii dhubeetee gaajilli oowwee nama gaajila gadaa Booranaadhaa laalle ummanni Booranaadhaa waan beeytee badhaadhee fakkaataa jechuudha. Akkanumatti illee hoggaa gadaa sirna gadaa gujiidha laalle dhugotti gujii keessatti lolaa jiran seenu jechuudha. Moobaayila beetee teessoo keessatti iyyajaanii jaas ajjeesan saniin
rooroo akkasiitu gujii keessa jiran fakkaattu jechuudha. Dhiyoo tana ka tuula malee dhoofalcha gabaasan akka nu geessetti irra deebinee ka tuula malee ni gabaafna. Hoggaa laallu dharraa keessatti waan namni qalabeen fakkaatu jechuudha. Yeroo amma immoo gadaa arsiidhaa haala oowwaa kana kabajamu hoggaa laalle arsii keessatti qotee bulaan qamadii isaa xaa'oo beetee xaa'oo fi shanyii filatamatti bira kutuu dadhabuun jiruun qaaloftee waan oomishateellee gurgurachuu dadhabee roorroon fokkottuu fi hamtuun saamichaa tangaa naannoo arsii keessatti deemaa jirtullee tafiifuu dubbatanii hin dhumne jechuudha. Sogaa walumaan jirti. Egaa gamna carruma argamte tana keessattuu ka yoo beektee walitti dhufuun tuni hin goomtu walitti dhufuu tana keessatti illee ka yoo wal dammaqsuun jiraatte walitti dhufuu tana keessatti illee wal ijaaruu yoo jiraatte walitti dhufuu tana keessatti illee yoo beektee walitti dhaammachuun jiraatte. Rooroo irra jirtullee haalatti firraa kaasan fooyyeffatanillee amma qabsoo haalatti anjeeffatanillee yoo jiraatte hayyee waan goomtu jennaa jechuudha. Sani haala immoo hambaa beektee hargee lixaa keessatti illee akkasumatti odaa bultuun sirni baalli walii dabarsuudha akka haala oowwaadhaan kabajamee dabree jira. Tan hargee bahammoo gaafii jala jirra jechuudha. Dhiiroo odaan lafatti nu hafe atiin hoosum odaan jiraa dhagee jechuudha. Odaan keenya naannoo Somaaliyaa keessatti nurraa hafe jechuudha. Odaan bareentuma bahaa keessaa odaan afran qalloodha achitti hafe. Ammoo watara keessa odaan ni qabna jechuudha. Dhiiroo san jalattoo sirna oowwaa kanaatiin beektee abbaan gadaa keenya Finfinneerraa nu dhufaa jechuudha. Akkasumas Kaanaadaarraa importii nu godhamoo hawaasni keenya akkana bahee yeroon baalli walii dabarsan hin geenye jechuudha. Habaa kun nama dhiba. Habaa kun magaalaa guddoo sin qabu. Atiin godina warra nun jaannu jirtu firraa hargee lixaa jalatti doonuu dhiisanii gaarii jechuudha. Takkaa isa dhannoo duraanuu akka Toobiyattuu laalanii hargee bahaa takkaa Hararii jalatti takka naannoo Somaalee sanitti doonuu dhiisanii. Because waan Oromoon qabdu hundaa'u hargeen bahaan qabdu jechuudha. Turis gaa waan odoon dubbanne bira kutuu qabnuuti. Hayyeegaa gamna nu haa godhu jechuudha. Gamna jechuun gaa nama akkanatti waa hunda laaluu danda'u. Gabrummaa fi gadaa waliin deemaa jiru, doorsisaa fi gadaa waliin deemaa jiru, wal maddii deemaa jiran kana wal laalanii jechuudha. Roorroo fi gadaa wal laalaniiti gadaan irraa achi garagalaa jechuudha. Roorroo sana maqaa dha'uuf fadhu. Maaliif yoo tanarraa dubbate baalluma sanuu nagaa walii dabarsuu dadhabuun malaa jechuudha. Waa hundaafuu waltajjiin gadaadhaa tagaggeeffamtu tun hundinuu gaa waltajjii kaabineetiif kaadireen beektee itti dhugaa keessa dhooysan ta'uu hin qabdudha. Ati ifuma na fakkaatti. Beektuun yoo ifa taate takka naanna. Hayyee akkanumatti illee haa gamna nu haa godhu gamna beektee sharrii fi shira kaabinee fi kaadireen gadaa keenya jalatti taphataa jiran dhugaa keenya dhooysaa jiran kanarratti illee dammaquun nu barbaachisa. Hayyee gara gabaasaa xiyyeetti yaadachaan. Harma muraa boota arsiin taraa duraatiif hambaan horteen beektee leenjisoo diigaadhaa taraa duraatiif carraa kan harkattee jawaan iddoo goggolinatti fakkaatu. Gaa kanumaafuu baga guyyaa kanaan isaniin gahee jechuullee waan aadaati waan sirnaati. Gaa yaa kanallee ka milkiidha jira milkiidha jira beektee mirgaan gale baalli teessu tabilisummaatti deessu akka nu godhu waaqa kadhanna. Gaa dhugaa rabbii ibsuudhaaf ilmaan sikoomaddoodhaa guutuu Oromiyaa keessaa achitti waliin dhufanii jiran. Obboleeyyiin isaanii kan bareentummaatiif kan booranallee beektee keessummaadhaan keessummachiisaa jiranii. Duris gaa Oromoon akkana dhufee wal mareeti. Guyyaan har'aa kun gaa yoo irraanfattan malee gaafa harma muraa anoolellee arsiin akkana walitti dhufte jechuudha. Akkana walitti dhufteeti qubaan immoo lubaan bullaa lakki qubaan hin bullu nama fi filanneen malee nama miilik nu kaayin hin bullu dhagaa aarsaa warri jila dhaqesan jilli har'aa kun beektee jira beektee harma muraa saniin tokko jechuudha. Ilmaatu jilli kunullee odoo iddoo siidaa sanillee dheexanii laattanii gaariidha jenna jechuudha. Maaliif hoggaanne jiluma akkanaati kan beektee arsii waliin dhufte
سيكو في من دول الطفاني ميلك بيتي لك نوتي بيتي أب سنة كينيا مالي سنة كيتين هم بلو جاني أرسا قدّا كفلاني يجوي سوغا أرسين غافا سنيتي في أرسين أرى غرا غرما قدّو قبل تخلي ساساني سياسة نو دمبيتي وقصة جبا سياسة جبا إجاسة جبا مرتق أبدي يجوي تاراتو اللي همبان بيتي جنسايدي هرمبورا أنوليدا ديرو ولي دفتني ما ولي دامتني أدغلتني غافيف دندسي چوكي يوغا أفتو بريدني بيتي بوكو قبتني سيكي قبتني سرباني تمتبتني ليجيساني خغالان تاتي أتنك توني فيفو آدمالي دا جنة چوكي ركونتو غاوار ركو جلي أما ياين أرسيك أفق أبودون تاني كاقو جرت اللي وان سراوك أو قد بيتي بك كبجمتو كيستي قدا بسلا تيدي وسني سايه بكون دوتو بك غدان تخبا جما جر هنداو غدا جتون بيتي غومي غايو داتي امتا سديت تيرو تكتي جرا كران كته وا كرور امتا سديت اسدي مسن لفقايتا يچوش ولي غلطيغا وري وان كركين استنغلتوما سنكون ولي دفن كنو هنغومو جنچوي ولي دفن كنو هنغومو بغرب الراي سنام بيسي جنسايدي سنين راهفتني because نملافا ميخدومي يچوي لولا بيتي جنسايدي هرممورا في بيتي هركمورا انولي سمبوتا يوت اقاتي غوسا ارسيدا تنغافا سنتورتي تنرا مقانو اردغتمتي دبلما اولي دومي يچوي ولي قال لايو علمي نما لفتو نفني الرسل الرافي توكلتي بيتي الرا غوتا لانغانو غوتي ولين درب لفنبوتو نمني جلنو الرا ارسن والهورتيتو صدركا هنغهون خل افيفو بيتي وان غلط واقعتي غلچو قبل راتكو يچوي علمي نما نفني غافس دوغارا بيسوداف بروفيسور يوربين فادي بروفيسور عباس يو حالي سيمي جاي بليس ميديا خجارت خوتو اما ميديا برا فدلت اللي اكمتي جنسايدي أسرت توجتمتسن أوروبا أسرت توجتمتسن غباسون برباجسن فقط نمني هنافني نمن غرب بيسوداف نمني هنافني سن هندر راغار نمني هافي غويا كارا خلت تغاول افود دونتني اتي غويا الراخون يو اتليست رورو اراتي في اللي ديبيسا دبه اما رورو خليس بيتي غرامي لكرا دوفتف إذا هافني خلو الراس نجرا وماتي يدجاني دالا خليس بيتي سنة خليس نروكي تسن أردي بفني دالا دبين قدونغا وري بيتي جلا سنرة تركتن جال جلون أما بيتي جالن جلا سنرة تركمتن يا سنرة تركمتن يعني مالي مرين مرتين إسان بيتي أتشم قمتن تمرتي فتن تقلتني هواسا خيساني جيجيتن مالي لافتتون لفج إداتي بيتي لافتتون لفا بيتي إيشيساني تباتني غالاني ميتي أتشوكي قيان الرا قيا مريداتي قيان الرا قيا مرتيداتي قيا بيتي وانا أتشم مرمته لفنبون يتشو ولي قال لايو خلافوغا وان واقع كلانو ورا بيتي همبان أنوليدا أكاغا مريتي مالا دواتي فجأين الرا غرا بيتي دكرا الرا غرا يفتي لافن الرا غرا جبينتي أكا هندانو قاما في أقلي دان اللي قلبي دان اللي أرسيم بك خلي ساسنتي أكاديمي تبدي قدا قبل أشوف نمني هجنا قولت تلفه يوم بيتي فاشن والجرسيسي الدجالة كبيتي كاتوني تون عدمالي ينأشوف يهدولة إذا كيسير رانو فلشة موجودو هيو هدو ولدفه درجة جيس هدو ولدفه كاره هدو كايرو هدو ولدفه كأرة سلايتشو ده غدا بيتي قتال لانغانو كان بودا
أما بيتي اللي تأرسيدا نتشغتا لانغانو كنبودا رورو لمدة ديبون قبضنا فكاتي أرسلاتي كابيني في كادرين أما بودر قرأتي أرسلالون دنديسو يو أرسينغا أرسيلوغا سنتا كاليسا سنتاتي جوكي ورمون كاليسا وقادو في مريتي موتي دو قرأتا جوكي كاليسا لباتي ركاتي مدى ولابو مدى بيتي ورمون الرابو قاتي أرى الصومالين تنكوني أركاق أبدي يتوي آنو تدو غندو تدو بيتي فلتي جرتي سودان كنيا قدان كيسا لولا الرابي كيف بكدو تلولي بيتي صومالين ورمو الراتي روريسا جرتي دريد هذا بلاتي مدى ولابو تنكوني فلتي جرتي غاق أبري واقو غتوتي فالي يجريدا غافا بيتي صومالين أتشك أبتجان غاوي كدا مالتو هفه يتوي دوبا أرسومني نتهم تماليتي يتوي أرسومني مد ولا بودا تيفتشون دندهن برا سنوغا أرومو رام سراخي سجرة يتوي يتوي I think if man fakati jillu kuni abawo tay sen jechanjir wan waye abawo sen taaswanjir waye kafa oda waye wobo sen taaswanjir woni ti sen taaswanjir wan oromo dati la fi lafatay san kati facun dar kama kaysani yechuki enyura aidan dilli hayyun dilli ku walid dofe qeyron dilli ku walid dofte qarre dilli ku walid dofani balli tanawga wali dabarsan dhimma beeytee roorroo arra arsii keessa gaggeeffamtu tanaaf dhiiroo eenyu abdattanii naan gallee jechuudha. Silaa leenjisoo dhiigaa ka'een falmatu jechuudha. Silaa waaqoo guutuu qabrii san keessaa bahee Somaalee sanirraan deebisuu jechuudha. Amma Aliyyi Ciriidhaa manguddoonni beeytee gaafoolii rabbi isaanitti haa tolu rabbi jannatu firdawsii isaan haa qananeessu jarri gootoonni kalee isaa sani ka arra isanii falmuu hin danda'an. Roorroo arraatiif goota haariyaan nu barbaachisa. Gaa yaani kun amma jilli kun goota akkasii akkaf keessaa uumu abdii guddaa qabna. Jarana yoo tuffattan malee yoo akka arsitti wal qabattan roorroon lafa arsiisan gubbatti gaggeeffamuu hin dandeessu. Namni arra isan kana saamaa jiru, namni isan kana doorsisaa jiru, kaabinee fi kaadireen durriyyeen gandaa waa hartaan ofirraa dhokkuma dandeessan jechuudha. Arakilo sanin jechaan jiran woganda fi keessatti baalagee nama sotti godhuu dandeessan rakkoo guddoon ammoo bonguddoo gurguddoo tana durriyyeen maallaqa keessa keessee usiifti jechuudha. Egaa tunis salphina tunis waan kaleessa arsooma keessa jirtu miti jechuudha. Egaa bonguddoo biyyaa dubbattu yoo burri afaanitti darban akkam jechuudha keessa kaayanii durriyyeen sanuu mootummaa naannoo Oromiyaa raasawaan jiru amma mootummaa federaalaa raasawaan jiru roorroo sadarkaa gadi kanatti taan ijaarsa feetii hoggansa feetii meeshaan tun rakkatina tacaffirraa rakkatina tabeetee alaakirraa rakkatina durriyyee beetee magaalaa roobee keessatti nama jeeftee booyii bishaanii keessatti darbitu jechuudha. Kaabinee fi kaadiree dantaa ofii mootummaarra alatu hiisha isaaniitiif dantaa isaaniitiif adda isaan qoqqoodaa jiran jechuudha. Asiin nama keenya saamaa ajjeesaa akkaatimmaa roorroo tana dhagarre sabboonaa fakkaatanii manguddoo tana beetee hinnaa dibanii areeda diimeessanii fi if dura haanii duuba dhokatanii hawaasa keenya miidhaa jiran. Egaa manguddoon manguddoolee kaa manguddoo akka kaleessaas ta'uu qabdan jechuudha. Manguddoo akka beetee dhaddacha kaleessaa anooleedhaa san jala teessee mareettee jila akkaarraa kanatti murtii jajjabduudha dabarsanii jechuudha. Murtii isaan dabarsanii hawaasni keenya aarsaa kafalee jechuudha. Beetee Oromoon nama miiliyoon 5 ol dhabde. Miiliyoon 6 ol jeneraasii keessa dhabde. Yoo xiqqaatee walakkaan jenesaayidii sana immoo asirratti hojjetame jechuudha. Kana gaana olu abbaan seenaadhaa Profeesar Abbaas bal'inaa isaan ibsuu danda'a. Namni lafatti nafne horteen arra harkaa jirtan tuni ta'uma eegas waaqayyoon beetee barakaa keessa kaa'ee irraa haftee sarvaaf taatee as geesse jechuudha. Gaaffiin guddoon jirtu chaalenjii kaleessaa sanuu
أرسين بيتي تكوتاتي فرادي بفتي الروح موسنقاك على النيتما مرقانيا التانية التقلتانية جوي كان سياسة يامان جوان لفته مريم خليسة بيتي دقلتي تاني دبيك أولا خيسة خاية تاني ولي مريم تاني جوي إبرخا يا خنا خيسة اللي يا عبراج برابر باكي ساي جوي